Mana bareedaa haala kanaanii erga ijaarramee wanti hunduyyuu xumuramee erga gara xumuraarra ga'ee isheen illee wantoota tokko tokko wantoota hafanii na barbaachisan guuttadhee gara biyyaa deebi'a jettee abbaa manaa ishii wajjinii otoo onnachaatii jirtu abbaan manaa ishii manichaa amma inni ijaarramee xumuruufitti viidiyoo waraabee fi haala kamiiniyyuu suura kaasuudhaan ishii agarsiisatti ture jalqabarraa kaasee booddirra garuu manni ishii akka gurguramee jiru hin dhageessee sinin jedha ashamaa harka fuunee hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa guddaan qaba sinin jedha isinillee lafa jirtanitti nagaa guddaa qabaadha sinin jechuuti nan barbaada hordoftoota koo aara kan dhuftanii nooraa baga nagaan dhuftanii anaa dhufu sinin jedheera mana kana subscribe gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalamaa jecha viidiyoo kana share like gochuudhaanii na duukaa bu'aa sinin jedha obboloota koo yaada qabdan dogoggorri jiru yoo jiraate jalaanii yaada naaf laachuutii dandeessu isiniin jedha obboloota koo egaa wanti nan har'a isinii qabadhee dhufe abbaa manaa fi haadha manaa ta'anii otoo jiranii hin beektu jechuudha jireenya biyya keenya dhiibanii kanachi namaaf hin siqne dararaa hedduutu jira isiniin jedha karaa rakkinaatiin sana booddee abbaa manaa fi haadha manaa ta'anii kan jiran kuni borutillee ijoollee yoo godhannillee ijoolleen keenyallee rakkina kanatti dhufuu hin qabani kanaaf anillee humna qaba atillee humna qabda yeroo humna qabnu kanatti immoo wanta galgala keenyaaf nuuf ta'uu fiignee nu lamaaniyyuu hojjannee walitti fidannee galgala keenyaaf godhanna jireenya akka har'aa kana miti wanti hundumtiyyuu hin daddabalaa ijoollee godhachuutu jira keessummaatu jira baasii garagaraa biyya keessatti jechuudha akka asteenyee ilaallu kana miti warra du'aa namaa deemu jira cidha namaa deemutu jira keessummaa namatti dhufuutu jira akkasuma immoo ayyaanni garagaraa wantoonni garagaraa dhufuu danda'u jechuudha kanaaf immoo dirqama baasiin garagaraa nama barbaachisaa mana kiraa jedhanii yeroo baasii garagaraa wajjin cufanii keessumaa namoonni qallaba hin qabne hedduu tokkotti ulfaata kanaaf iyyuu biyya ofirraa otoo gaa'ila ofii bultii ofii otoo gadi lakkisuu hin jaallatin biyyarraa ba'anii of jijjiiruudhaa fi dirqama ta'a jechuudha egaa namni gaafa rakkina keessa jiru yoo ta'e malee namoonni tokko tokko gaafa rakkina isaanii keessaa ba'anii iddoo kaleessa ka'a sana hin dagatu jechuudha kanaaf iyyuu dubartoonni yeroo gara biyya arabaatti imalanii kan kaasaanii dubartootumatu wanta biyyaa ba'aniif sana dagatanii karantaanii goruu jechuudha harki muraasni haa ta'uyyuu malee biyya keessatti immoo dhiironni jechuudha haati manaa isaanii gaafa gara biyya namaa deemtee maallaqa kana gubattee shintibeetii namaa dhiqxee ifatamtee achi darbamtee as darbamtee beeloftee dheebottee akka ishiin itti fidduu ishiidhumaa fi uumaa ishiitu beeka waan ta'eef gara biyyaatti gaafa ishiin ergitu isa waliin karoorfatan isa waliin yaada sana dagatanii fedha foossaanii yookiis immoo miira isaaniitiin geggeeffamanii maallaqa ishiin dabqa sanitti ergitullee garantaanetti baasii garagaraatti jechuudha yeroo baay'ee kan isaan qisaasessanii darbanii immoo dubartoota illee yeroo isaan ittiin deebisanii fuudhanii mana ijaarratanii mana ijaarrame sana keessatti dubartii biraatti fuudhanii kun cubbuu sodaachuudha siniin jedha obboloota koo argama. Micayyoon kunis jechuudha akkuma nama kamiyyuu jechuudha hojjannee of jijjiirra jedhanii micayyoon kunis bareeduma abbaa manaa ishiitiin biyyarraa baatee lafa bitatanii mana kana yeroo hundumayyuu jechuudha mana bitame lafa bitame sanarraa ka'uudhaanii hanga dhaqee manni irratti jalqabamee manni dhumarra ga'utti viidiyoo waraabuudhaanii suura kaasuudhaanii achi dhaabatee hojjisiisaa haala kam keessatti iyyuu itti himuudhaanii gaafa manni kun ijaarramee to'ii dhumarra ga'u maaltu ta'e hojjettanii wanta nama rifaasisu jechuudha micayyoon kun bakka mana koo ijaarradheera wantoota tokko tokko keessa isaa yoo guuttadhe galee to'ii keessatti boqodhee galee to bakka jireenya namni tokko dubartiin tokko jiraattu abbaa manaa koo ijoolleellee godhadhee to keessa jiraachuu danda'a jettee otoo ishiin onnattu manni ishii akka gurgurame manni sun kashii akka hin taane dhumarratti bartee siniin jedha obboloota koo sababni isaayyuu mana kana
maqaa isaatiin kan inni bitame waan ta'eef ishiin bira hin jirtu akka barbaadetti bitee gurguruuti danda'a jechuudha. Namni cubbuuti hin sodaatu mucayyoon kun waan hin godhu wallaalee of ajjeesaa waan akkasii jetti obboloota koo. Namni immoo lubbuu isaatirratti aangoon qabu jechuudha. Yoo uummayyuu taane wanti kamillee yoo badee dogoggoroota garaagaraatiin lubbuu kan nama keessa kaa'ee waaqayyo uumaa keenya waan ta'eef lubbichas deebisee kan fudhachuuti danda'u waaqayyoodha siniin jedha. Akkasuma immoo obboloota koo dhiirotaa haadha qabdu haati keessa sun otoo miidhamtee hin jaalattan jechuudha. Dubartii sin har'a miidhan kunis nama akka keessanii dhiira biraatiif boru deemtee ijoollee keessaniif haadha jechuudha. Akka obboleetti sinii taate rakkina keessan keessatti waan hunduma keessatti waan hunda sinii taate hir'ina keessa sinii shaffantee isin wajjin kan jiraattu ija keessanillee karaan itti isin argitan karaa haadha manaa keessaniiti jechuudha. Haati ofii obboleettiin ofii daa'ima namaaf deessee firii ofii nama agarsiisuutii hin dandeessu jechuudha. Garuu haati manaa keessanii aarsaa lubbuu ishii isin laattee haadha taati jechuudha. Bu'aa keessanillee karaan ittiin biyya lafaa kanarratti argattanii karaa dubartiiti jechuudha. Kanaaf iyyuu adaraa keessan dubartii miidhurraa obboloonni kallattii garaagaraatiin jechuudha dadhabina keenya ilaaltanii yookiis immoo jaalalatti hirkattanii jaalalaan nu gowwoomsitanii waan hin taane dubartii irratti kan raawwattan irraa deebi'aadhaa galgala keessaniif borii keessaniif gaarii miti isiniin jedha. Akkasuma immoo dhaamsinan isiniif qabu hordoftoota koo biyya namaa keessa kan jiraattanii biyyuma namaa keessa teessanii waggaa dheeraa hojjetadheen ergumaan takka gala gara biyya koo jettanii yaada kan qabdanii utoo abbaa manaa keessanii obboloota yoo qabaattan akkasuma immoo abbaaf harmeen keessan jaboo yoo ta'ani hordoffii otoo taasiftanii siniin jedha obboloota koo. Abbaan manaa keessan maalirra akka jiru maal gochaa akka jiru oolummaa isaa akkasuma immoo eenyu wajjin akka oolu abbaan manaa keessan maalirra akka jiru fuudhee jiraatu bakka hariiroo inni qabu jechuudha. Naannoo jiraatu keessatti otoo isa dubarraanii maatii keessan namoota isin miidhu gaa'ela keessan diiguu hin dandeenye namoota bakka dhugumaan jechuudha waa'ee jireenya keessanii haadhaaf abbaan keessanii akkasuma obboloonni keessan waa'ee jireenya keessan irratti namni kun balleessaa jira yoo ta'e callisanii ilaaluutiin danda'a waan ta'eef adaraa keessanii jimjettanii callistanii biyya namaa keessa teessanii dafqa keessan umurii keessan gurguraatii birrii keessanii abbaa manaa keessanis haa ta'u jaalallee keessanis kamis haa ta'u callistanii irratti hin erginaadha. In ergina yeroo isiniin jedhumoo birrii dhorkadhaa hojii keessanii hin hojjetinaa karoora keessan hin godhinaa jechuu otoo hin taane hordoffii taasisaa akka ofii keessanii hin miidhamnetti akkasuma immoo nama kan keessan abbaa manaa keessan kanallee akka hin dhabne maaliif mana kana qofa miti jechuudha kan dhabamu abbaa manaa ofii dhabuutu jira. Mana immoo bakka birrii irratti gadi dhangalaasanii dafqa ofii umurii ofii irratti guban kanas dhabuutu jira waa meeqa dhabuutu jira waan ta'eef nama sana hordoffii taasisaadha keessuma jechuudha. Namoonni jechuudha naannoo biraa fageenyatti heerumtanii jiraattanii jaalalli fageenyi daangessu jedhu garuuti wantoota akkana kana baay'ee tokko karaa bana jechuudha. Maaliif namni fageenyatti kan maatiin hin beekne wajjin gaa'ela dhaabannee namni sun maalirraa akka jiru hin beeknu nuti sababa jaalannuu fi hin amanna garuuti nama amanneetu immoo nama sana maal akka inni godhu maal akka ta'u hin beeknu waan ta'eef iyyuu obboloota koo kan amanamuu danda'u ofiidhaa fi abbaadhuma sanaa fi uumaa ofiitti isiniin jedha. Kanaaf of eeggannoo taasisaadha adaraa keessanis isiniin jedha. Borutti jechuudha jireenya keessan irratti lubbuu keessan irratti murtoo dabaa akka fudhanne of eeggachaa maalirraa akka jiru namootaan jechuudha karaa namootaatiin akkasuma immoo wantoota tokko illee gochuu barbaaddu yoo ta'e maatii keessa wajjin abbaan manaa keessa suni akka raawwatu taasisa. Kanaaf of eeguun baay'ee barbaachisaadha isiniin jedha hordoftoota koo. Rabbiin waan akka kana isinirraa haa qabu jechuuti nan barbaada. Namni itti dabqee wanta hojjete sana ija isaatiin yoo argee ittiin boqonne
baay'ee abdii kutannaa keessa gala siniin jedha. Namoonni immoo wantoonni akkana kun simudatee adaraa keessanii murtii hin taane ofirratti murteessinaadha. Fayyaa qabaachuu waan hundumarrayyuu hin caala waan ta'eef itti dabaltanillee fayyaa keessaniin akka miidhamnee fi of eeggannoo taasisaa isiniin jedha. Galaa ta'uufaa jireenyi keessan maalirraa akka jiru maaltu godhamaa akka jiru wantoota tokko tokkollee galaa ta'u sirreeffadhaa ta'u deebi'aadha isiniin jedha obboloota kooyi. Rabbiin immoo nama siniif hubatu keessa dadhabbii keessanii yeroo hundumayyuu nama sin jaallatu gaa'ela keessan keessatti siniif haa kennu dhiira gantuu shanarraa haa qabu siniin jedha. Waaqayyo hunduma keenya haa milkeessu siniin jedha obboloota koo. Dogoggorri yoo jiraate na of galchaa jecha viidiyoo biraatiin hanga deebinee walitti deebinutti nagaan naa turaa siniin jedha. Hedduu sin jaalladha. Kabaja argadhaa turtii gaarii.